adalee viidiyoo biraatiin isin deebi'eera. Viidiyoon adda qabadde isin deemee mootummaa keessa keessan akkamitti torbee tokko keessatti deebii isaa qallitan isinitti uffannu fe innillee viidiyoo biraa qabadde isin deebi'ee jira. Akkuma jedhamu qaba viidiyoon kun baay'ee viidiyoo ajaa'ibaati. Yoo jaalattan like, share, comment gochuu hin dagatina. Viidiyoo waan isinitti dheeressuun barbaanneef garuma viidiyootti isin dabarsa. Amma akkuma isin argitanitti waa hedduu sitti qopheeffadhee jira. Shunkurtii diimaa jechuudha. Killee olive ishii baby oil baby ka jedhu san jechuudha. Zayitiidha ishiin. Zayitii kana yoo qabaattan itti fayyadamuu dandeessu yookaan immoo vaatika kama ta'e kama vaatii rifeensa keessanii itti fayyadamtan kookinaati olive oil ta'uu danda'a. Amma xiqqoo isheen afaan turaa haga shunkurtii irraa faffaaqee hojjisatti laalatuma irraa gonjistanii hin faayidan jechuudha. Bishaan isaa yookiin juusii isaa fayyadamta waan ta'eef xiqqoo qulqullina viidiyootiif dhiifama isin gaafadha. Moobaayilaan hin fayyadamu waan ta'eef waan biraa kaameraa hin qabu. Kanaaf qulqullina dhiifama isiniin jechaatu makaa. Ergarraa walasaa gonjistanii hin faayidan jechuudha akkuma argitan. Erga faayitanii geessitanii meeshaa akkana kanatti qopheeffattanii boodaan cufitan ammallee jechuudha. Bishaan isaa keessaa kan fayyadamtu sila ta'eefu keessaa baastan jechuudha cufitanii viidiyoo malaalaa jechuudha. Akkasitti maankaadhaan keessaa gadi qabdanii ofii keessaa baawwan ta'e keessaa cufitanii killee jechuudha. Killee itti dabalattanii killee ammoo tuyyuu viidiyoo dura irratti isin hojjetan irratti boora keessaa qofa fayyadaman isiniin jedhe hadda ammoo tuyyuu mulumatti gootanii sababni isaas isa baby oil ka jedhu sun mataa baay'ee yookaan ammoo tuyyuu rifeensa baay'ee lallaaffisa waan ta'eef duraan adii sun hin jajjabeessaa sakkan dabalina waan isiniin jedhe amma ammoo tuyyuu isallee itti gootanii walumaa waan tokko rakkoo hin qabu. Ammoo tuyyuu shunkurtii diimaan rifeensa baay'ee dhedheeressuuf baay'ee qooda qaba. Kaasinitti mucaala jechuudha. Baay'ee qooda qaba. Namni beeytan ni beeytan ta'a. Nama hin beeyneef ammoo shunkurtiin diimaan jechuudha rifeensa baay'ee dhedheeressuuf irratti qooda baay'ee qaba. Namoonni tokko tokko ammoo affeelaniillee isa juusii isaa itti fayyadamanii affeeluu irra mootiyyuu fireeshii wayya waan ta'eef isa san gaariidha san jechuu barbaade takka mana hojjedhe kanatti. Baati san maangaa xiqqoo san takka takkatti dabaltanii baatikaa yoo qabaattan afuura isaatiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Afuura shunkurtiif illeedhaaf illee baay'ee gaariidha. Homaa afuura keessaa balleessa. Sunillee ammoo tuyyuu beebii oiliin illee afuura gaarii qabdu waan ta'eef shunkurtiif illee yoo walitti dabaltanii booda kuufattan homaa isinitti dhufu jechuudha. Afuurri qilleetii fi shunkurtii illee keessaa bada jechuudha. Erga kanatti keessaa baasattanii hundaa walitti nannaqattanii walakkaa ofirra tursiisan jechuudha. Walakkaa ofirra tursistanii san booda rifeensa keessanii niqattanii shaampoodhaan hin niqattan waan hin niqattaniin jechuudha. Yoo koondishinarii qabaattan hin fayyadamtanii yoo hin qabaanne ta'e garuu uummata akka rakkoo hin qabu akkuma duraan fayyadamte fayyadamtan jechuudha. Yeroo fayyadamtanitti hidda rifeensaa irra jalqabtanitti hidda rifeensaatti itti gootan jechuudha waan ta'een itti fayyadamtan jechuudha. San booda akkuma isin jedhu walakkaa ofirra tursistanii hin niqattanii itti deddeebitanii dhiqattan jechuudha. Gamitti wuxxeetii isaa arginu waan jettaniif na gaafattaniif itti deddeebitanii haga shaaworii fudhattanii itti deddeebitanii ilaaltanii argitu. Shunkurtii diimaa jechuudha. Killee olive ishii baby oil baby ka jedhu san jechuudha. Zayitiidha ishiin. Zayitii kana yoo qabaattan itti fayyadamuu dandeessu.
dandeessu yookaan immoo tiyyuu vaatikaa kama ta'e kama kibaatii rifeensa keessanitti fayyadamtan kookinaati olaayif oilii ta'uu danda'a. Amma xiqqoo isheen afaan turaa haga shunkurtii irraa faffaaqee hojjisatti laalatuma irraa gonjistanii hin faayidan jechuudha. Bishaan isaa yookiin juusii isaa fayyadamta waan ta'eef xiqqoo qulqullina viidiyootiif dhiifama isin gaafadha. Moobaayilaan hin fayyadamu waan ta'eef waan biraa kaameraa hin qabu. Kanaaf qulqullina dhiifama isiniin jechaatu maqaa. Ergarraa walasaa gonjistanii hin faayidan jechuudha akkuma argitan. Erga faayitanii geessitanii meeshaa akkana kanatti qopheeffattanii boodaan cufitan ammallee jechuudha. Bishaan isaa keessaa kan fayyadamtu sila ta'eefu keessaa baastan jechuudha cufitanii viidiyoo malaalaa jechuudha. Akkasitti maanqadhaan keessaa gadi qabdanii ofii keessaa baawwatan keessaa cufitanii killee jechuudha. Killee itti dabalattanii killee ammoo tuyyuu viidiyoo dura irratti isin hojjetan irratti boora keessaa qofa fayyadaman isiniin jedhe hadda ammoo tuyyuu mulumatti gootanii sababni isaas isa beebii ooyil ka jedhu sun mataa baay'ee yookaan ammoo tuyyuu rifeensa baay'ee lallaaffisa waan ta'eef duraan adii sun hin jajjabeessaa akka dabalana waan isiniin jedhe amma ammoo tuyyuu isallee itti gootanii walumaa waan tokko rakkoo hin qabu. Ammoo tuyyuu shunkurtii diimaan rifeensa baay'ee dhedheeressuuf baay'ee qooda qaba. Kaasinitti mucaala jechuudha. Baay'ee qooda qaba. Namni beeytan ni beeytan ta'a. Nama hin beeyneef ammoo shunkurtiin diimaan jechuudha rifeensa baay'ee dhedheeressuuf irratti qooda baay'ee qaba. Namoonni tokko tokko ammoo affeelaniillee isa juusii isaanitti fayyadamanii affeeluu irra mootiyyuu fireeshii wayya waan ta'eef isa san gaariidha isin jechuu barbaade takka mana hojjedhe kanatti. Dhugaatii san maangaa xiqqoo san takka takkatti dabaltanii vaatikaa yoo qabaattan afuura isaatiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Afuura shunkurtiif illeedhaaf illee baay'ee gaariidha. Homaa afuura keessaa balleessa. Sunillee ammotiyyuu beebii ooliin illee afuura gaarii qabdu waan ta'eef shunkurtiif illee yoo walitti dabaltanii booda kuufattan homaa isinitti dhufu jechuudha. Afuurri qilleetii fi shunkurtii illee keessaa bada jechuudha. Erga kanatti keessaa baasattanii hundaa walitti nannaqattanii walakkaa ofirra tursiisan jechuudha. Walakkaa ofirra tursistanii san booda rifeensa keessan inni qattanii shaamboodhaan inni qattan wanti inni qattaniin jechuudha. Yoo koondishinarii qabaattan hin fayyadamtanii yoo hin qabaanne ta'e garuu uummata akka rakkoo hin qabu akkuma duraan fayyadamte fayyadamtan jechuudha. Yeroo fayyadamtanitti hidda rifeensaa irra jalqabtanitti hidda rifeensaatti gootan jechuudha waan ta'een